نمت إبا بيتني أكت لبنو والله أكت تشلفنو والله غرا جبان وانتي أما بيكيثتي تاجرو باقي غرانو تيغاليرا دبچوس غرا دبنو والله چادسوس نمت دماجرا على أبا كينتو دمارا چادسو دتامنه سنيغالي جدو مكانتي أكا دوبارتي چنينسون قبدي فولا چارا سنيغالي كانابر إبا نمت إبا سديه نتي ملتري هندي كيسان كهادا قبدان أبا قبدان هاتي كيسان أبان كيسان obboleewwan keessan faamiliin keessan gandi irraa dhalattan biyya keessatti isinirraa hidhamaa jiru isinirraa du'aa jiru isinirraa ajjeefamaa jiru hundi keessan sheer adargu lamaalata hallo waggoota shanan darban kana ummanni wallaggaa baay'ee dararaa keessa ture roorroo keessa ture ajjeefamaa ture hidhamaa ture nuti gaafanillee tinishuu dubbachaa turre فيديو رجعنا يشوف دوباتشات الرّ كافة دوباتات الرّ ونرى ولا جرّت ديما جروكم بروشا ورّجع إفتان جوجر رجع إفتان كانوا بورنا رجع إفتان كانوا جيم رجع إفتان كانوا أرث رجع إفتان كانوا هرر رجع all of كتا أرميا هندا والجايا إسنين جاء ترّ so ونسون ديما تفه غندا هندا جايرا جتشولا غندا هندا جايرا غيو ثلامان سدن دربانتورا ummata artii akka jiru daaraa godhaniiru arramootu ummata shaashamanne gadaba saata mana qotee bulaa gubaniiru jechuudha. Ani gaafii kanatti ta'u warra nama ajjeesu rabbi jazaa haa kafaluufi ummanni kun yoo warra humna dhabellee boru rabbi nama lubbuu namaa baasu irraa gaafata. Isinii galee kanaafi yeroo kanatti maaliif barbaachiseedha? Yeroo kanatti maaliif barbaachiseedha? Kuni just warri du'arraa hafellee akka beelaan dhumuuf waan irratti xiyyeeffatan. Yeroo ammaa kanatti naannawa amma balaan deemaa jiru manni gubataa jiru kana asmaraadha. Yeroo haamati. Yeroo namni waa waggaa guutuu ifaajee firii bu'aa callaa isaa argatudha. Just kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun maal jechuudha? Hamma dandeenye rasaasan finna hamma dandeenye ibiddaan gumna hamma dadhabne qabeenya isaanii jalaa gumna waan hafe mootu beelli haa xaraguu jechuudha. Miningiin kanuma bar hiikan biraan jiru bar yeroo kanatti waggoota darbe yeroo wallaggaan fixxan yeroo shawaa fixxan yeroo karaa biraa fixxan maan fixxinaa walumaan bakka tokko haa dhumanii isinii galee jeesti yeroo eeggattanii wanti isin godhaa jirtan kun itti sirri miti. Qaamni biyya bulchu tokko nagaya barbaada. Ummanni nagaya dheeboteera. Nagayaan bayee galuu barbaada. Yeroo ammaa kanatti bardeera fadaamaa jechuun tiranspoortiin birrii 80 namni yoo dhukkubsate akka itti onnoo jedhu qabu. Qawwee jalaa baqachuu barbaade gara magaalaa guddaatti gara deemuu qabu. Deera fadaamaa jechuun bara qarshii 80 gala jidduu jirraa bara jechuudha isin galee. Kanaaf inni bata maazinaallo. Baay'een gadda osoo tolee silaa ummanni muka jiru kunii fi ummanni 4 kiiloo jiru kun araarame natti tola biyyi sun guddoodha nuti ormi baalaa gizee nuun jedha nummootu biyya keessa haawwanni abboonni keenya dhumaa jiru ilmi kee woboodha shaneedha jedhanii haati gabbaatee miskiinni siyaasa hin beeyne ka abiyyiin hin beeyne ka marroo hin beeyne ka everything hin beeyne du'aa jirti. Qotee bulaa waggaa guutuu lafa qotee kanama gaddisu jechuudha. Lafa qotee aramee facaasee aramee haamatee yeroo siraa calleessee galfatu kanatti manni isaa gubataara qabeenyi isaa gubataara. Haala kanaan mee akkamitti wajji deemna akkamitti waliin deemna ko giraa gabbaan ko. Yeetinyaan noo man daggifoo yeetinyaan noo man xalaa hunduu diiran nutti ta'eera ko nuti. Abbaadam nebar nuti faladam nebar isuma dhugaa rabbi dubbachuuf yoo ta'e mee amma hunduu diina nutti ta'e hunduu haadha irraa dhalate ajjeesa hunduu abbaa irraa dhalate ajjeesa hundi isaa obboleessa ofii ajjeesa hundi qabeenya abbaa isaa midhaan kaleessa qorsoo akaayeetiin haati guddifte daabboo kaleessa gaagaramee nyaataa ture guba
موفر قبا قنبر قبا ما ننو من دقفو ما ننو من طلا إنو دقر إنو برالفنا إنو قبصوفنا إنو رتك قبصوفنا كانوا مالي يادو ردبي برما قبصاوني دبانا كنا وري أنقر جر وري يبولشله إجرا قبان قرا يقبان هنو أنا كوفا متى كجرا تقال هايوتو أورما هم دقرا كركو shut your mouth يا ما أفهم فرنجي أفهم الأتانيتا أمبر هندي كذا شير قرا نما دي بتوربانا جرتا هندي كشير قط فيني قال نودي أما أكا أمتاتي أمني نجايا بربادا أمني كأوين برباد أمني دوم برباد أمني كبدي جلا غوباتشوم برباد إني أمانة ما أنفلقم بكا كذا بكنا بكابسا جتوس كذا بكنا بولشا جرتا جتوس إني أمانة ما أنفلقم كأوين بربادشوا نجايا بربانا نودي هارف أبان كنا نجايان قبّاية قالوا بربادة أبولي وان كنا نجايان قبّاياني قالوا بربادة مالي وان تكم بربانون من ما يصل لقدم أرى ما جرك أمني بي على قام صدفة يتن أمني على إذن جدو سين فرنجين إذن كبجة إذن جدو سين كبجة واللالتن يرون ما ولي مرتني قالتن مال قوتني هاوتا مسكين إذن بين فتن جركينا لقاي سنتهما نان dhugaa isinitti hima humna qabdan taanan lola barbaadan taanan yoo barbaadan deematiniini bosona kophatti wal baafadhaatiin akkuma yeroo marii sini gale yeroo marii Tanzaniyaa deemtan kana yeroo loltammaa uummatarraa achi siixanii kophatti waliin baane yeroo walloltan uummata fixaa yeroo marii kophaa deemtanii shirri guddiyyatanii jechuudha. سنيغالي غاري متي وني أكنا نمني أمتا بقبصاو أكمتي أمتا إسا درر نمني أمتا بقبصاو أكمتي يرو أسمرات وكاسا قامني بيا بلشو أكمتي يرو كنا يجون يرو أسمرا كانت أمتا في أجيسا غراي قبان هينو مال تانو مينوتي أكا حواسني كون سغالين قبو حواسني كون هم نقبو حواسني كون وانياتون قبو حواسني كون نما اتهمتون قبو حواسني مسكين ربي ملي واتو كون قمني كهم نقمني حواسني أورمو مسكين كون مالتين كادرين بيابوشي تو قامني بيابوشي ما غلطة أبداتي أتو أرمي ورسو داكيتي يا أورموما منجست نوجرة ست دولا جرا هاجا أفاني تهيئتين ست أكاذا جرا في أجهزة وياذا إفاجا جرا مالي فمدا كيكنا نجاي أبدي غرتو كوندير أفراد أي نجرا بس إني أتي موتوما ما سراجر تكونوا يو دين براتو باي أبدا دين باي أبدا أماري دين كيتي تجرين دين كيتي سبب سبلمين بيثن كيف يجرو دين كيتي obboleewwan kee ka bosona seenan ka mirga ofii dhaban ka kaleessa harka duwwaa karaa cufanii Tigree Maqaletti galchanii siin 4 kiiloo naqan mirga dubbachuu fi mirga biyyatan keessatti jiraachuu dadhabanii aaranii bosona seenan jara kanaan araaramtee diina biraa yoo ofirraa dhoggite maal ta'a ummata miskiina qamadiif garbuu irraa gubda qe'ee isaanii gubda gumbii isaanii gubda antee mana abbaati balaalle ati maal nyaatta ummata miskiina irraa cirtu midhaan isaanii gubdu qamadii isaanii gubdu gootaraa guutuu gubdu haadhatee abbaa kee boochiftu kana nageeta nagawdaa mana abbaalitti balaana hokkono gaafiidha ummanni illee rabbi qaba rakkoo miti nuti hamma dandeenyu akkuma wallaggaan gargaaraa turre akkuma harangee gargaaraa turre akkuma gammoojjii baalee gargaaraa turre akkuma dheengadda ummata shawaa gargaaraa turre nuti ummata itti kadhannee bishaan haayilaandii takka jireenya guyyaa muraasa illee ta'u ni jiraachifannaa ummata kenna nuti warri alaa jirruyyuu ni gargaaranna antee mina abbaalis balaa kono gaafiidha kun kaadiroota mootummaa hunda keessanii gaafiidha kun nuti rakkoo miti ummata shirkaa ka isin kaleessa akka jiru gumbii isaanii gubdan qabeenya isaanii gubdan ka gadaba asaasa har'a gadama gubdan kana all of oromiyaa hunda yoo gubdan nuti ilmaan isaanii ujoolleen biyya arabaa mana madaamitti gubataa jirtuu fi diyaaspooraan cabbii keessatti gubataa jiru doolaara 10 walitti baasee hamma danda'eef guyyaa tokkollee yoo taate lubbuu isaanii ni oolchina namni lubbuu takka oolche akka waan lubbuu addunyaa kana guutuu oolchanii kun amantii kennan nu ajaja nuti rakkataa ni gargaaranna hin gargaaranna isin
warri arra qamadii gubdan garbuu gubdan kun mina abbaanis baluu kono xiyyaaqira kun gaafiidha maaliif olola siyaasa hin jirre kana ani dhugaa rabbii isinitti himu karaa keessaa nama wayii bilbilee gaafadhe namuma yaada qabu nama guddaa bilbilee gaafadhe yeroo ammaa kanatti ujoollee bosona jirtu ujoollee abaa'oo caalaa ka ummata dararaa jiru kaadiree mootummaati jiran as gara dheeraa kana samoon torban darbe keessa qawwee dhukaasuu eegallaan manguddoon jaarsummaa itti dhayxee amma yeroon asmaraadha dhukaasa nurraa dhaaba asmaraa kana haamannee alaa galfanna dhiisaa jennaani warri bosona jiru dhiisee jiran dhukaasuu dhiisee jiran kaadireen garuu isin shaneedha shanee qallabdan shanee hidhachiiftan shanee gumaachitan jiraniitiin halkanii guyyaa mana irratti gubaa jiran mana irratti cobsaa jiran qotee bulaa hunda haadha abbaa qabdanii dawwalaa gaafadha hundi keessan haadha abbaa namni qabne jiru bataam namni hasaasinu qaamni biyya bulchu nagaya barbaaduun osoo danda'amu nagaya dheebochuun osoo danda'amu akkamitti bakka hundatti waa guba magaalatti masjiida guba beeta kiristaana guba baadiyyaatti mana qotee bulaa guba qabeenya guba qamadii guba garbuu guba maali wanni lafarra deemu wanni namni oromoo nyaatuuf dhugu hundi isaa shaneese sitti fakkaata rabbi shansin bulchini ilma haadha gadi raawu na aldiinak I don't know namichi annati bagine tokko wannumaan oromiyaa keessa socho'u hundi isaa shanee itti fakkaata namicha xiyyaaran sitti dhufe waliin mari'atte bakka waan isaan barbaadan goote fi ila qaamni lama yoo wal lole jaarsummaaf qophaayuu dura mariidhaaf qophaayuu dura waan qaamni loluun sun barbaadu kennuuf qophaayuun dirqama kana beekuu qabda bara duraanuu waan wayii dhabee bosona seenee siin lolaa jira waan inni barbaadu sayyoon kenneef namni si gabbaru hin jiru jechuu kana jechuun immootu ummata miskiina fixi jechuu miti ummanni miskiinni sin beeku warri bosona jiru hin beeku warra bosona jiru hin beeku sini galee kanaaf baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama dhukkubsa baay'ee nama guba bara haa ilmi kee deeggara abaawoti jedhaniitiin gabbuusanii haara ajjeesan kana arguu caala maaltu nama dhukkubsa maaltu nama guba kana caala akkam tayu ummanni miskiinni gibira isinii kafalee jiraatu kun maal tayuu qabaadha barama kanu dhibaa jiru kana mee akkam goonu gizee alagaan isinitti roorrisu ilma abbaa gadaati jennee isin wajjin jirra yeroo isin immoo du'a deebitanii haaraf abbaa irraa dhalattan ummata isin dayeetiin isin baatee isin guddise fincaan isinirraa xaragee isin nyaachise isin barsiifate ajjeeftanoo akkam jennu ati yoo oromoo ajjeeftus yoo oromoo hiitus jara gammachiisuuf jecha waan feete gootu jarrikko yoo oromoo mangistinoo jedhaa jiran bar baala gizeedha oromoon nuun jedhaa jiran nuti asii sababaa keessaniin alagaa warra gumaa taane biyya keessatti isin nu fixaa jirtan kara taanu dhabne kara qabatu dhabe ummanni nagaya barbaada jara kenna qaamni lamaan bosonaa walitti bosona jirtaniif ka mootummaa jirtanillee ummanni oromoo nagaya barbaada qaamni ummanni hawaasni lafarra jiru haaraf abbaan keessan ummanni isin irraa dhalattan nagaya barbaadan nagaya buusuuf immootu warra walitti dhukaasanii jirtan filannoon lama qofa yookiin waan isaan barbaadan gootanii araaramuudha yookiin ummata irraa achi baatanii bosonatti waltumuudha jechuudha ummata miskiina maa darartanii dabar ummanni siyaasa keessan hin beeku isinuun beeku yoo akka carraa gaafa torbaanitti magaalaa gabaa'u TV keessatti isin arge malee waa takka hin beeku ummanni miskiinni qulqulluun siyaasa irraa bilisaa kun haga yoomitti dhuma haga yoomitti qe'ee isaa gubata gaaraantiin ummata kanaa hoo maali maa inni oromiyaan guutuun nagaya barbaadde amma hoo takka warra bosona jirullee warra 4 kiiloo jirullee nagaya keessan barbaadan torbaan isin Tanzaaniyaatti waliin wiskii dhugaa turtan jaarsummaa jedhanii ummanni akka haadha ciniinfattu deettuu eeganitti isin eegaa ture badaa ijoolleen tun araaramtee nagayaan gabbaanee gallaa jedheetiin
isin eegaa ture. Mee ummata kanaa furmaanni isaa maali? Isin namaa miti, haadhan qabdanii, abbaan qabdanii, ummata kanarraa hin dhalanne, ummata kanarraa hin baranne, ummata kanarraa hin nyaanne isin.